بسم الله. الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله kabajamtoota وبركاته. fi hordoftoota TV Hamilton bakkuma jirtanitti nagaan keenya kan kabajaa fi kan jaalalaa isin haqa qabu jechaa ramadaanni akkami ramadaana kana akkamitti dabarsaa jirra khayrii inni qabu haasaamannu osoo nu jalaan dhumatiin jechaa sagantaa itti aanu walitti deebinee jirra. Sagantaa dabre keessatti waan hedduu ilaallee jirra. Har'as waan hedduu waan irraa baratan isiniif qabannee dhufnee jirra jechuudha. Akkuma beekamu Sheekh Muusaa Jamaal cinatti argamanii mee isaanillee waan tokko isin jedhanii gama viidiyootti dabarra. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كوجمتوتا في دعوتوتا كينيا نجيني ربي تيف رحمن ربي سيني وجيني هجراتو نما رمضان الرافع يدمو نوهس إسينيس ربي نوها قدو سنين جنة رمضان نيكا أكم بيا كينيا كيسة رمضان نهدون جباتو بيتا بيكون بيا صوماتي بيا برافع كينيا فما بيا تقول قد جبوتي جراتيتا سومالي جيران Dirriwaa jiraate. Dirriwaan immoo ho'aa sirrii. Dirriwaa jiraate Sudaan jiraachuun keemmal. Bakka biyya kana keessa jiraattee tataanaani jarri sun biyya salaataati. Biyya salaataa jechuun amma ammaa ka'anii wudaachuu, amma ammaa qaama dhiqachuu, bishaanuma ofitti naquu kan namatti tola waan ta'eef biyya amma ammaa salaata baay'isanii keessatti salaatan. Inni biyya keenyaa kun immoo biyya soomanaati. Soomana baay'isuuni namni bareechee rabbitti dhiyaatu soomana biyya kana keessatti maashaallah laafaadha. Wanni hundinuyyuu yeroo yeroo isaatiin ati biyya ibaadaan sii laafetti biyya daawaan sii laafutti namni daawaatti godhanu namni quraana hin qara'in baay'atu yoo rabbi si geesse quraanuma qaraasitta. Maaliif jennaan ittiin ridaa rabbii argatta. Biyya salaatuun baay'inaan namaa laafu keessatti sunnaa baay'ifta. Biyya soomannii soomuun namaa laafu keessatti soomanuma baay'ifta. Akkasii biyya keenya keessatti soomni gaa hedduu hin baay'atu amma immoo roobnis ni jira biyyoota garaagaraa keessa hin beeku malee akka naannoo keenyaatti bokkanni roobaaraa egaa sagantaan keenya sagantaa qophii addaati qophiin addaa nuti qabnu kun immoo kan qaroora beeyyiidhaa wajjiniin qophaa'e soomana kanaa wajjiniin wal qabatee qaroora beeyyiin iftaara akkamitti qopheeffatu laata nyaata akkamitti hojjetatu laata daawwannee irraa miti deemnee daawwannee nyaata qopheeffatee waliin nyaata illee qopheeffatanii wal keessummeessanii waliirree keessummeessaanis isaanuma maaliidha waan garaagaraa godhaanu kana nyaata illee barnu nyaachisanii iyyuu viidiyoo jenuu fida. Viidiyoo walii daawwannee walitti deebina.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تولمي جلقة مرتي مكاكي مدابر مكان كينو. Maqaan kiyya Khaliifaa Ibrahim Shabboon jedhama. Ani godina Harargee Bahaa aanaa Meettaa Araddaa Waltahaa Uboo ganda Tuulee bakka jedhamtutti dhaladhe. Ani Quraana Islaamaa jalqabumaanuu biyya kootti sheekonni jiru. Achitti abbaan koo soona noggaa afurii qaroo dhabummaa kiyya barraanii achitti mana quraanaa na galchee haala saniiniin quraanaa ganda kootti qaraa ture jechuudha. Ergan as dhufe ani Khaliifaan ergan dhufe amma bara 2010 wayii ta'een jira. Akkamitti dhuftanas? Akkin itti dhufe kallattii mootummaatiin. Kallattii mootummaan waajjirri dhimma hawaasaa fi hojjetaadha. Aanaa kiyyaa araddaa keessa qabalee irra gabbuudhaan maatii kootiin karaa aanaa dhiyeessanii haala saniin abbaan koo na fide jechuudha. Maaliif maatiin koo qabalee irraa yookiin aanaa irraa hayyama fudhatee aanaatu itti hime jechuudha. Aanaan itti himnaan maatiin koo karaa sabbataas na fiduu danda'e jechuudha abbaa kiyyaa. Abbaan koo jechuudha. Erga as dhufe ani kutaa tokko hamma jahaatitti doormittiin barachaa ture. Yeroo sana immoo baay'ee sanbataa fi qidaamee bahee barachaa ture. Yeroo sana yaa'u akka ammaa kana miti. Akka ammatti dimokiraasiin ijoolleen hundinuu doormii mootummaa keessaa bahanii qara'an waan hin taaneef sirni bulchiinsaa yeroo sanillee baay'ee ulfaataadha. Haala jabaadhaan hindaa'um yeroo dhokannee shawwannee fa baana malee nu hayyamaatiin hin turre. Bakka yeroo sana sanbataaf qidaamee akkuma jabatti baanee mana masgiida dhufnee qara'aa turre jechuudha. Baay'ee yeroo ammaatii fi yeroo sana yeroo wal cinaa qabee ilaalu dhugaa rabbi ani baay'een yeroo ammaa kana carraan ijoolleen amma doormii keessa jirtu baay'ee qaban warri doormii keessa jiru. Akkatti qara'anii tokkoffaa quraanaa bireelii bara 2007 bara 2007 dhufee biyya Itoophiyaa seenee ustaazonni nuuf qaxaramuudhaan ijoolleen sabbataa hammoonni muraasni qara'aatiin turre ustaazii Liyaa nama jedhamurraa quraana bireelii barachaa turre jechuudha. Bireelii irraa qaraanee jariin immoo bireelii irraa qaraanee eega bireelii irraa kuunfite booda immoo quraana hibziitis kan qara'aa jiran akka lamatti jechuudha. Tokkoffaa ka bireelii qara'u tokkoffaa lammaffaan immoo ka hibzii qara'utti jira jechuudha. Warri hibzii qara'u maal irraa qara'a? Warri hibzii qara'u ustaaziin niimaa fi ustaazii dhageeffatu gurratti fudhataniit irra deddeebi'anii sammuu seef godhatanii qabatanii jechuudha. Bireelii irraa yeroo qara'an harkumaan akkanatti daabbasanii too qara'an jechuudha. Akkuma namni ijaan harku quraana ayinaammaa laalee dubbisan keenyalleen harkumaan laallee dubbisna jechuudha. Bireelii namni hunduu ni qaba jechuudha warri qara'u kun. Namni hin qabne hin jiru ni qaba. Kennamaaf moo bitatanii? Qarshii isaaniitiin bitatamu? Yeroo kitaaba kana kan asaattamu jira. Faabrikaan asaattamu jira waan ta'eef kan birriin bitamus yoo ta'e bitamaa yookiin immoo akkaataa ittiin fudhatamus ulaagaalee guutameetiin ni fudhatamaa jechuudha. Yoo birrii ta'es immoo akkaataa birriin itti fudhannellee jira. Akka birriin binnellee jira jechuudha. Nuti akka wantaati birriin kan binnellee ni jira jechuudha. Akkaataa ibaadaa irratti akka lama laalla. Tokkoffaa warri doormii keessa jiru ijoollota hedduudhaan wal keessa jiraata. Sababa sanaaf yoonii fi waliigalteedhaan ta'e malee akkaataan ittiin salaatan baay'ee ni ulfaata. Deebii immoo yooniif bakka masgajaa fa'aa yoo qabaachuu baatan kana rakkoon masgajaa dhabuu fi kana wantoota itti sagadan dhabuudha. Kana malee rakkoon kana fa'aadha jechuudha. Akkaataa udu'aa yoo jenne akkaataan udu'aa akkuma namni kaannu wadda'atu istanjaa jalqaba harka dhiqannaa achi booda istanjaa goonaa achi boodaan afaan bakka fincaanii sanii eega kaanee harka dhiqannee afaan lulluqannee achi boodaan fuula dhiqannee yeroo sadii jechuudha. Akkuma sunnaan nabiyyi keenya nu ajajetti
fuula dhiqannee achi booda irree keenya saamma ciqileetti dhiqannee akkasumatti mataa keenyas jennee harka lamaanuu dhiqannee jechuudha. Mataa keenyas jennee gurra keenyas jennee miilla keenyallee qubarraa kaasnee dhiqannee akkuma shari'aan jettuun harka keenya dhiqannee afaan luqannee salaata keenyatti dabarraa jechuudha. Akka itti barannu tokkoffaa kan maatii irratti fakkeenya maatiin keenya yoonii fi nu barsiisan fakkeenyaaf daa'imummaadha nuti jalqabumarraa kaasneetu yeroo nuti as gallu waggaa torbatti fakkeenyaaf nama waggaa torba saddeetii kana fa'aa daa'imummaadhaan kan mana barnoota mootummaa kana gallu yoo maatiin ittiin dura nu barsiise nu barsiiseera. Yoo maatiin nu barsiisin immoo asumatti dhufnee wal gargaarree wal barsiisnaa jechuudha. Waa'uma bakka namni kannatu hundayyuu bakka waan shari'aan nu ajajju san hunda ni godhannaa jechuudha ibaadaa hundarrattu. Nyaatammoo eega mootummaarraa baane booda nyaata fi godhannaa uffataa fi miiccannaa jiruuf jireenya keenya hunda akkaataa hawaasummaatiin taasifnaa jechuudha. Yeroo uffatamee akkamii miiccitan? Uffata akkatti miicnu akkuma namni kamuu miicutti fuunee uffata keessa bishaan itti naynaa bishaan eega saafannee boodaan itti naynee keessa galchinee saamunaatti dibnee akkasitti keessaa baasnaa jechuudha. Ammaasis ni beekama. Xuriin irra jiraa fi irra hin jiruun isaa ni beekama. Akkamitti beekama? Harkaan beekama. Hin beekama? Amma fakkeenyaaf mee kun xuriin qaba moo hin qabu? Hin qabu. Kun yoo qaba? Mee kun? Kuni hin qabu. Kun hin qabu. Jechuun jiidha beekama. Garuu jiidha fakkeenyaaf xuriin irraa beeku hin baaneen ni beekama jiidhatti. Jiidha beekama? Garuu kanumayyuu beekamuu ni danda'ama. Akkamitti harkaanuyyuu namni beeku namni sirriitti chaalenjii bareedduu qabu beekuu ni danda'a jechuudha. Nyaata hoo? Nyaatas ifumaan ni godhama. Amma fakkeenyaaf yoo ilaalte waxii amma nyaatte kana nyaanne kana guututti ijoolluma keenyatu nu dalagee baay'ee bakka haaluma addaatiin godhannaa jechuudha. Baay'ee mi'aa. Akkamitti barattan garuu waan kana nyaata fa'aa dalaguu akkamitti barsiisan? Bakka jechuun harka nuti amma tokkoffaa ijji kun amma fakkeenyaaf kun hin jiru mitiiree waan gara dhageettii fi gurri keenya kun waa lamaaf nu fayyada. Gurri kun bakka ijaatii fi bakka gurraa bu'a. Lama fayyada. Harki keenya kun illee immoo waa lama fayyada. Bakka gurraatii fi bakka ijaatii fi bakka ijaatii fi bakka harkaa fayyada jechuudha. Akkasiin lama jechuun walirra antii ta'e jechuudha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalaam warahmatullahi wabarakatuh. Mee maqaa keetirraa jalqabnu? Maqaan kiyya Izzaddiin Hussein jedhama. Godina Arsii magaalaa Saburee Aanaa Digalbixii jiru ganda Ashaa Lakkichaa jedhamutti dhaladhe. Bara 2014 ijoollee ijaan agartuutti oduu barataa jiru. Ijjitii yommuu ani barataa bira taa'eetiin saleeda irratti na arguu dadhabde. Sarara daftaraallee na arguu dadhabde. Waan tokko na mul'atu dinnaan yeroo sanitti carraan kun waan jirus ta'u bakka carraan kiyyaayyuu natti cufame an baradhee gurin jedhu ga'u jedhaa ture. Achi barataan hiriyaa mana barnootaa sanitti baratee as dhufee ni jira. Barsiisonni dawwalanii na gaafannaan carraan kun jira as haa dhufuu jedhanii yeroo sana as dhufee kutaa 4 asiin mashinyaadhaan jammaree jechuudha. Guyyaa keessa odoo bara 2014 na jalaa qannase. Aduu keessa taa'eetiin odoo kitaaba dubbisu achitti rafe. Achumarraan bakka laayitiin kee ijaa keessattuu iyyuu miidhaminaan jedhani yoo sababa sanirraa onnoo jedha. Mana yaalaan deemne namni kun yaalamee waan fayyuu danda'u miti. Yoo aga danda'amaa ta'e yaale baay'ee mokoree sababa sanii fi carraan barnootaa na jara akka illee jedheetiin as galee yoo aga danda'amaa ta'e nima yaalamaa jedhama. Oduu yaalee argadhe yoo ija kiyyaa wanni hanqina laaluu isiitti na jalaa qannase malee wanni hir'ate hin jiru. Inshallah fayya jedhee abdii qaba. Dubbisuu hin danda'u yoo kaardii illee guutuu hin danda'u garuu bahee galuu hin danda'a akka nama tokkootti of danda'ee deemee hin gala jechuudha. Yoo akkuma isaan jedhan yoo ija alaa nama horgate akka keessaa nama na horgatu kallattii ittiin deeman karaa kamiin akka deeman yoo kallattii tokko barannaan baay'ee ulee kanaayyuu isaan hin barbaachisu kallattii waa akeekkataa addaan baafataa deemu. Amma fakkeenyaaf masjiidatti yeroo salaataniyyuu kophee isaanii akkamitti beekan? Yoo kanama jalaan badu tokko bakka kaayasan bakka kamiin kaayee bakka kamiin ol seenesan
uduu waliin bahin yaada sanii qalbeeffatanii seenu. Lammata immoo caammaan kiyya agam kan jedhu san malkiin isii akkamii maal ofirraa qaqqabdu jedhu san qaqqabaniitu waan addaan baafatan. Yoo bakka kaasanii namni jala intini jedhe namni warroonni ijaan argan yoo barbaadaniif caammaa isaa isaan addaan hin baafatan. Caammaa isaa ta'u yoo caammaa sun bakka biraallee deemee namni dhiyeesseef caammaa isaa san ta'u addaan hin baafatan. Quraana yommuu qaraanu bireeliin illee akkuma barnootaa kana quraanni bireeliin illee qophaa'ee jira. Quraana bireeliin illee qophaa'ee kana isheen nuuf qophaa'ee jira. Isa sun si'a tokko irra nuuf hin ba'a. Hizbii qubee bireelii sanii dursee odoo wanti seenin qubee bireelii sanii hunda nu barsiiseetti akkaataa nu itti afaqqadannee qubee walitti fidatuu dandeenyu hunda nu barsiisa. Si'a tokko irra nu ba'a. Kazaan booda numatti afaqqadatee walitti fidaa jechuudha. Kallattii hizbiitiin illee akkaataa fidaliiwwan itti liqinfamu kanneen addaan baasanii yeroo irra nu ba'an sammuu keenyatti shamaddannee hin hafannaa jechuudha. Akka bireelii nu qaraasisu akkuma keenyaa ijaan hin argu. Akkuma keenyaa ijaan hin agarre warrootuma ijaan hin agarre ustaasuma ta'anii akkuma keenyaa quraana kallattii bireelii kanaan kan qaraanii fixantuyyuu nu qaraasisaa jechuudha. Bakka hin geenye jiru jechuudha. Warri ijaan argu hoo kamitti isin qaraasisa? Warri ijaan argu hizbii nu qaraasisa. Qomaan jechuudha. Qomaan nu qaraasisa. Qomaan nu jechisiisu nu jalaa jenna. Kazaan booda isa san shamaddannee haffaznaaf. Akkasii haffaznanii jechuudha. Yommuu ijaan argan yoo isaan afaaniin nu jedha nu harkaan irra oofatu hin dandeenye. Kallattii saniin illee isaan afaaniin nuuf jedhu nu immoo harkaan hordofuu hin dandeenye. Isaan faana buune. Akkaataan ibaadaa itti goonu salaata fa'a. Waan kamiyyuu nu ibaadaa rabbiin kun akkana nu godhuu kennaafuu nu jaalatti akkana nu godhe kan jennu ibadaan salaatallee soomallee ta'ee kan zakaan irraa eegamullee kallattii zakaatiin illee ta'ee waan qaburraa of duuban garagallu. Kanaaf nu qoree waan nu jaalatuuf isa kanaan nu qoree hin dandeenya kanaaf kan jedhu aga danda'ama ta'in akka nama kamiituttuyyuu istijjaa keenya baanee wudu'a keenya tolfannee bakka salaata rugumaan salaannee baana jechuudha. Hunduu jechuudha. Ani baay'inaan yeroo baay'ee kan haalli namni itti qara'u namoonni nama fakkeenyaaf qaari'aan gurguddoo nama addunyaarra warri jiran warri beekamoo ta'an hin jiru miti warra akka Suudeesii. Kitaabni bireelii kun immoo waan jiranuuf kitaaba bireelii kana qabadheetan jara dhaggeeffachaa iddoon ittiin harkifamuu qabu iddoo itti immoo shaddaa ta'uu qabu iddoo itti sukunii ta'uu qabu isaan kanaaf iddoo itti hurufa adda addaatti harkifamu isaan kana jararraa laalee sirreeffadhaa jechuudha. Bireeliin tureera amma eegale fe moo akkamii? Bireeliin erga dhufe wagguma muraasa. Garuma waggaa 10 akkasii wayiiti. Turee jira jechuudha. Qarshiin isaa ittiin bitamu hagam ta'ame fakkeenyaaf? Aganatti qarshiin isaa waan beekamu osoo hin taane yeroo baay'ee haala kayroota adda addaa warreen diyaaspooraa biyya alaa warra biyya arabaa akkasii kanaanii gara biyya keessaa kan dhufudha. Amma garuu yeroo ammaa kanatti biyya keessattis maxxanfamuu eegaleera. Karaa quraana bireeliitiin rakkoon hin jiru amma yeroo ammaa kana. Bireelii kana ijoolleen ofii bitatamoo namatu fidee kennaaf moo akkamitti eessa argatu bireelii? Dhaabbilee distriibiyuut godhantu jira. Dhaabbilee hiranuu jechuudha amma. Warreen akka karaa dhaabbileen kanaan dura turan warreen akka Abdallaa Maktuumis hin jiru. Isaan duras immoo namoonni biyya alaatii dhufanii akkuma hin jedhe Saawudii biyyoota alaa warri turan biyya alaatii fidanii akka waqfiitti warri kennan hin jiru jechuudha. Deeggarsan gammaatti taasifamu jiraatullee gahaa miti yeroo tokko ni dhufu namoonni tokko akkasumatti raamadaana yeroo arafaa kana uduhiyyaa wantoota garaagaraa kanaan wal qabsiisanii dhufaniituma waanuma muraasawwama guyyaa tokko ittiin oolan kana waan hin darbine wajjin kennanii gumaachanii deemu. Inni kun immoo dhaabbataadhaan jireenya ijoollee jijjiiruu hin danda'u. Wanti isaan kennanus waan kanarra darbee miti. Dhaabbataadhaan wanni isaanii mindaan kafalamu hin jiru jechuudha. Hin jiru.
Inni kun yaa'u dhaabbileen kunis dhaabbanni kunis ammallee erga dhaabbate yeroo baay'een turre hammuma dhaabbatanittis immoo yeroo jalqabaatiif kan dhufe isinii namoonni garaagaraa dhufuudhaaf yaalanus hagas maraa beekamtii kana waan hin arganneef gara fuulduraatti beekamtii gaafa argatan ni dhufu jedhee jennee yaadna inshaallah. Qaroo kiyya kan dhabe sababan beekamne waggaa jaatti qaroon kan kee badinaan jedhani maatiin yeroo sanatti na yaalchisuudhaaf illee yaalanii turanii hospitaala Jimmaa na geessanii hospitaala Jimmaatti yaalinnaa godhamee carraa fayyuu qabaadhullee daa'imummaarraan kan kee waan jiru damdamachuu hin dandeenye kanaaf yeroo guddate fidinaan jedhanii maatii kiyya jidduutti immoo waan wal dhabbiin tureef ergasii as deebi'asanii nan geessine. Achi booda garuu dhaabbileen biyya alaa warreen akka Laayinsi Kilabii yeroo Dooktor Nagaasoon faan turan dhufanii nu daawwachaa turan gaafa laalamu kan kee rakkoo narbiitii kan kee fayyuu hin danda'u naan jedhanii jechuudha. Mee viidiyoo kana daawwannee jirra. Akkaataa isaan itti nyaata dalagatan, akkaataa ibaadaatti godhan, akkaataa itti quraana qara'an waan hedduu gaafannee deebii isaanii deebii ajaa'ibaa nu deebisanii jiran jechuudha. Akkaataa uffata isaaniiyyuu jechuudha. Akka xurii qabuu fi xurii hin qabne hunda ni beekan. Waan isin ajaa'ibu. Uffata kana laalanii kun xurii qabamoo xurii hin qabuu hin beekan jechuudha. Waan isin ajaa'ibu. Nyaata ofii tolfatan. Mana fincaanii. Nyaata tolfachuu isaanii keessatti gaa nyaatuma isaanii waliyyuu keessummeessanii iddoon isaanii ziyaaruudha deemne kanatti wal keessummeessanii nyaata garaagaraa fidanii dhugaatii fidanii waan nyaatan waan dhugan fidanii isumayyuu nuu nyaadhaa nuu nyaattanu malee jedhanii bar nuu nyaattanu malee kan ammoo nutu qopheeffate. Amma ija dhabuun isaanii kun rakkina wahiitii ta'ee isaanitti mul'achuu dhiiseeraa jechaadha. Maaliif ciminnis jira isaanii wajjiniin jechaadha. Of danda'uun illee isaanii wajjiniin jira. Maashaallah kun haala bareedaadha. Uffata xurate hin beekan jette? Hin beekane. Akkanuma laalanii uffanni kun xurii qabamoo xurii hin qabu hin beekan. Akkana qabadanii ilaalanii jechuudha. Waan hedduu nyaata ofii tolfatanii mana fincaanii udu'aa akkaataa udu'aa waan hedduu nama ajaa'iba wallahi. Caammaa isaanii wayita masgiida baafatanii masgiida seenanii bakka caammaa san kaan hin beekan. Yoo amma fakkeenyaaf wanni caammaa kana akkana kaanii yoo caammaan sun xiqqoo mesii akkana deebite maaltu caammaatti asii akkana fuudhee akkana godhe jedhan hin beekan. Ajaa'iba. Waan meeshaa wayii kaa'anii akkanatti xiqqoo sii jallatee arginaan maaltu jallisee kaa'e silaa ni dhaabee kaa'ee deemee miti silaa meeshaa keenya akkam maaltu akkana godhe takkaan beekan jechuudha waan ta'u hundi isaaniitu caammaa isaanii hin beekan masgiida wayita bahan akkana fuudhanii lallaalan anna ajaa'ibee gaafadheenaan hin beekanii akkanatti tuttuqanii ilaalanii caammaa isaanii masgiida seenanii yeroo bahan bakka sanii dhabnaaniin hin beekan caammaa isaanii bakka kaan beekan akka takka waan isaan hin beekne hin jiru waan nama ajaa'ibu. Namoonni ijaan hin argine kun sammuu isaanii sammuu ajaa'ibaa godhee rabbi kenneef. Sammuun isaanii immoo sammuu ajaa'ibaa kan agartee akkaan akka waan minuma barreesse jechuu dandeessa akkaataa isaaniitti waa haffazanu. Yeroo baay'ee naannoo sabbataa kana keessatti manni barumsaa qaroo dhabeeyyii gaa magaalaa sabbataa kana keessatti argama. Mee bilmunaa sabaa waa wayinnatti dhufe. Uummata keenyaa fi waa lamatu jira iddoo kanatti. Keessatti iyyuu nama rabbitti amaneeraa jedhee deemuuf jechaadha. Innis maali jennaani? Qaroo dhabeeyyii kana rabbii walitti qabee magaalaa sabbataa keessatti walitti qabe. Magaalaa sabbataa kana keessatti mana barumsaa isaaniitu godhamee jennaan achitti dhufanii barataa jiru. Namoonni gariin bareechanii ihtimaamatti godhaa jiru. Ijoolleewwan nuti dubbifne sun illee kaasanii galateeffataniiru iyyuu namoota baay'ee ihtimaamatti godhaa iyyuu fa'aa jedhanii galateeffatanii jiranii. Ibtilaa'a wanni kun. Wanni rabbiin namoota garaagaraa fakkeenyaaf nama tokko sooressa godhee abbaa qabeenyaa godhee biyya waa tokko hin qabne keessa nama sana geessee kaa'uun rabbiin ibtilaa'a. Malee si jaallatee jara sana jibbeetii miti. Namni rabbiin naannoo sabbataa kana keessa isa jiraachisee karaa tokkoon ni'maa rabbiin isa bira kaa'e kana shakkaruutu irra jiraata ilaale. Dhugaadha. Ni'maa rabbiin isa bira kaa'ate kana jara kana ilaaluudhaan shakkaruutu irra jiraata jedhe. Gama biraatiin immoo jara kanatti ihsaana ooluutu irra jiraata. Ihsaanatti oolummaa inni qabanii karaa ceesisuu ta'uu danda'a. Iddoo wuduutti agarsiisuu ta'uu danda'a. Wanni nu qabnee jirru ibaadaa rabbiitii wajjin waan wal qabatu qabnee jiru.
akkaataa shuruuxa salaataa barsiisuu, akkaataa wuduu barsiisuu, akkaataa waan garaagaraa isaan barsiisuu, ibaadaa rabbii irratti jara kana jabeessuu, eega isaan ol ka'aniitii irratti jabeessuu, irraa baqachiisuu osoo hin ta'in irratti sabaruu tarii namni waa ijaan hin argine kuni dafee aaruun isaan mala. Dhugaadha bakka sanii. Rubbamaa dafee aaruun isaan mala. Maaliifii jennaan waa wayitachii as naa dhufaara jedhee waan eeggatu hin qabu. Itti mul'atu waan. Itti mul'atu. Waa wahiitu iyyuu bakka waan akkanaatu naa hafeera deeqaa mana naa hafee maaliidha jedhee yaada intinaan jedhu waan ta'eefi yoo inni aaree jedhe yeroo baay'ee aaruun isaanii mala. Yeroo inni aaree jedhe itti sabaruutu irra jiraata. Amma yeroo tokko namoota ijaan hin argine yerooti karaa qabdee karaa kuchisiisuudha jette kan sitti ka'u jira. Amma ulee wayii qabanii ulee isaan qabatanii deemanu sanaan yeroo isaan namatti kaa'anii nama rukutuudhaa jedhanu jira. Sirrii kanaallee gaafanneerra nu ijoollee. Sirrii kanaallee gaafannee jennaan iccitii kana jechuudha. Gaafannee jennaan nutti himanii maal jedhan jennaan namoota gariitu iyyuu kan itti roorrisantu jirani. Namoonni gariin kan itti roorrisantu jiran. Namoonni gariinii kan itti roorrisantu jiran viidiyoo keenya nuuf iddoo asirratti nu agarsiifta. Kan dubartoota mee waan isaan jedhan. Maqaan kiyya Riyaana Hussein jedhama. Kanan dhaladhe godina Arsii Bahaa Aanaa Deeksis tan dhaladhe. Kanan itti guddadhe immoo naannoo waggaa 7 waggaa 8 kanan dhufe. Daa'imummaa kootti kaasee jechuudha. Hanga waggaa sanitti haadhuma koo fi abbaa koo biraan ture. Waggaa 7 kaasee immoo as mana barumsaa qaroo dhabeeyyii sabbataa galuudhaan gargaarsa abbaa kiyyaatiin jechuudha. Abbaan kiyya kanaan duras yaa ijoollee obboleewwan qaroo dhabeeyyii kootii waan qabuuf iyyuu kan maatii keenyaaf ijoollee dhumaati. Isaan immoo warri qaroo dhabeeyyii na dura turan immoo as mana barumsaa qaroo dhabeeyyii sabbataa kana galanii waan jiraniif isaanis gargaarsuma abbaa kootiitiin abbaa koo miidiyaa adda addaa waan dhaggeeffatuuf sababa abbaa keenyaatiin as galleerraa ani kutaa 1 kaasee hanga kutaa 6 mana barumsaa qaroo dhabeeyyii sabbataa doormii keessa jiraachuudhaan baradhee kutaa 6 7 fi 8 immoo ala taa'uudhaan deddeebi'a achi kutaa 7 fi 8 jechuudha. Birrii 400 yeroo sanitti kan nuuf kaffalamaa ture. Isa fudhachuudhaan deddeebi'aa barana kutaa 7 fi 8 kutaa 9 kaasee hanga 12tti immoo mana barumsaa haayiskuulii sabbataa achi baanee mana barumsaatiinis hin baanaa mana kiraatiinis mana kireeffannee jechuudha. Achiin haayiskuuliidhaa fi piriippiis immoo akkasuma baanee achitti barannaa. Amma immoo sadarkaan ani irra jiru kolleejjiin barachaa jiraan. Kolleejjii kutaa 12 fixee kolleejjiin barachaa jira. Amma waggaa 1ffaa finnee waggaa 2ffaa jalqabuudhaa fi ammaaf kanarra jira. Quraana immoo alhamdulillah kutaadhuma 7 kaasee walitti fufinsaanis ta'uu baatu rakkina keenyarraas rakkina nama nu qaraasurraas ta'u addaan kukkutaas ta'u quraana qara'aan jira alhamdulillah sadarkaa kanarra jira. Mudannoon adda jedhee ani yaadu kan hundas akkasitti bakka wanti na mudate jiraachuu baatuyyuu yaa rakkinoonni adda addaa ni jiru. Sadarkaa 1ffaa kaasee yeroo naasa'u ani dhugaa dubbachuuf taanaan hanga ammaa wanti baay'ee natti dhaga'amu mana barumsaa keenya keessatti jalqaba yeroo barannu sadarkaa 1ffaadhaa kaasee ijoollee musliimaa qofa miti waan ta'eef iyyuu rakkinoota adda addaa hedduun nurra ga'a. Innis karaa ilmii barachuutiin baay'ee miidhamaa taanaa jechuudha. Maaliif achi keessatti kan jiraatu barattoota qarrabiyyii qofa miti waan ta'eef iyyuu yeroo jara kaa wajjin walitti makamnee barannu waa'ee amantii kana hundas manni barumsichaa fedhii waan hin qabneef iyyuu mana barumsaa keessatti waa'een amantii hin gaggeeffamu jedhamee waan yaadamuuf achi keessatti waa'ee amantii keenyaa baruu irratti salaata keenya salaatuu irratti quraana qara'uu irratti wanti akkasii hedduu baay'ee nu rakkisa. Yeroo san akkuma jaraatti jara wajjin walitti makamnee akkuma isaan ta'an taanee baranna waan ta'eef iyyuu yeroo sanitti rabbiin sanirra haa jaallatu ijoolleen tokko jiru dhokannee akka malee dhokannee jechuudha. Manni barumsaa akka nurratti hin beeknetti ijoolleen quraana nu qaraasisan jiru. Hanga tokko akkasitti dhokannee illee addaan kukkutaa utuu manni barumsaa kun nurratti hin beekin quraana qaraa akkasitti jechaa rakkinni karaa quraanaa karaa sadarkaa 1ffaa nurra gahaa ture tokko inni kana. Maqaan koo Jawaarii Fiqaaduudha. Kan itti dhaladhe godina Iluu Abbaa Booraati. Kan immoo itti guddadhe sabbataadha. Mana barumsaa fedhii addaa sabbataa keessatti kutaa 1 hanga 6 achitti baradhe. Kutaa 6 hanga 12 immoo haayiskuulii sadarkaa 2ffaa irratti kan baradhe. Amma immoo dippiloomaa koo xumuree mana barumsaa fedhii addaa keessatti digirii koo immoo Haramaayaa irratti barachaa jira. Sadarkaa kanarra jira jechuudha. Abbaan koo jiraachuu jiru.
Asan lamanii jiru garuu maqaasuma kanaan immoo itti fufan isaan otoo haadha koo hin fuudhin maqaa kiristaanaa turanii sababa haadha koo fuudhanii garuu musliima ta'anii haati koo Zamzam Abduu Sa'iid jedhamti. Duraan illee kitaabni bireeliidhaan qophaa'e quraannis hin jiru ture kitaabnis hin jiru ture amma garuu alhamdulillah kitaabnis jira quraannis jira akkuma warra arguutti warri jaayina garre illee kitaabas dubbisanii quraanas dubbisanii juusii 30 kan ga'an jiru juusiin 15 jira hanga 6 kan deemanis jiru jechuudha yeroo dhiyoo keessa reebnuu dhufe waan ta'eedhaaf bireeliidhaan malee akkuma warra kaan jira qixa qara'uus hin dandeenya dubbisuus barreessuus waan hundaa hin dandeenya jira arabiffaan barachaa jirra waan ta'eedhaaf jechuudha. Tokko wanti nu dhibu hin jiru ijoolleen yoo daddaa'imota ta'anii maatii jaraa biraa gaafa ba'anii wal barsiifnaa hiriyaan akka walitti siqanuudhaanii sharxiin salaataa akkasidha waduu waddaachuun akkasidha haala kanaan diin irratti dhufuu qabnedhanii daa'imoota nu jala jiran barsiifataa of biratti fidaa deemnaa jechuudha ammas daa'imoonni nu keessa jiru kan bubbucuu ta'an xixiqqoo ta'anii jechuudha garuu jara sana hin gorsinaa itti himnaa jarris akkuma warra kaaniitti maatii isaanii akka waan biratti baratanitti adii irratti cimoodha jechuudha quraana isaanii hin qara'u hin beeku jechuudha bireeliidhaan jira waan ta'eedhaaf wanti isaan daangessu hin jiru. Inni shamarranii gizee duraaniin dhawwama ture bara kootti ani bara amma barsiistuudha isiniin jedheen jira amma garuu bara ammaa homaan jedhu alhamdulillah manni barumsaa hin dhowwu ijoolleen keenya daa'imoonnis ba'anii quraana isaanii hin qara'u adiisas jumaas ba'anii salaataa jiru manni barumsaa hin dhowwu jechuudha amantaa kamiin iyyuu warra biraas hin dhowwine kan keenyas hin dhowwine ba'anii ijoolleen akka fedhanitti mana quraanaa sanbattan lamaanii kan barannu nu guyyaa barumsaan alaa jechuudha quraana hin dhufuu hin qara'u jechuudha wanti isaan dhowwu tokkoyyuu hin jiru kanarratti. Yeroo nu jalaa xiqqaata malee dhorkaan hin jiru maan jedhu. Biiroon keenya alamganaa ture garuu rakkoo maallaqaarraan kan ka'e biiroon keenya nu jalaa xiqqoo cituu jalqabee jira achitti barnoota dabalataallee kan nu barannutu jira ture guyyaa barnootaa keenya irraa kaasnee jechuudha asuma jirti kan nu barsiistu kan nuuf yaada sana nuuf qindeessitee jetti nu bira jirti amma. Isheen nuuf qindeessitee turte maaltu nu mudate maallaqni waan hin jirreedhaaf ejja siraadhaa hojii harkaati ijoolleen muraasni nama kan namni fidee isinitti agarsiisuu danda'u. Qaraanii deemanii qaraasisuu hin danda'an turanii haalli isaan bakki isaatti qaraasisan sun mijataa taanaani rakkoon qabu yeroo hedduu nu sabbataa waan itti guddannee fi karaa hunda baanee galuu waan dandeenyuuf nu daangessu sabbataa irratti garuu ijoollee dabalataa qaraasisee yoo jedhan qaraasisuu danda'u iddoo biraas immoo bakki isaan naqan sun mijataa taanaan ijoolleen kun qaraasisuu wanti isaan booddeetti deebisu hin jiru. Liinaanis hin dandeessi Fatiyaanis hin dandeessi Amintaanis hin dandeessi. Warra muraasas warri nambisee yoo jiraate ijoolleen itti dabaluu danda'u. Kan nu rifachiise amantaa keenya irrattidha. Amantaan baanee mana amantaa keenyaa jumaasa ta'uu guyyaa biraasa ta'uu soomasa ta'uu nyaanni nuuf hin kaa'amu ture gizee duraanii. Agabuu keenya faa soomnaa inni kaan immoo soomuu bubbucuu yoo ta'e amma garuu nyaanni siin kaa'amaafu maan jedhu. Gizee keenya keessatti amantaa irratti baay'ee dhiibbaa ture garuu alhamdulillah as geenye jirra maan jedhu. Warra ammaa kanaaf immoo amantaan hin ba'u akka nyaata jaraallee ol kaa'amaafi jechuudha. Kanaafuu amantaa irratti amma kana dhiibbaan jira dheenaman. Inni immoo kan isaan qunnamu namni tootaal bilaayindii ta'an yookaan gonkumaa kan hin agarre kan isaan qunnamu karaa irratti maalidhaa? Karaa sana wal dhaalanii osoo hin taane makiinaa hedduutu sabbataa irratti karaa irratti dhaabbata. Makiinaan sun gizee dhaabbatu itti bu'anii faa kan dhiigan faatu jiru, kan kufanii madaa'an faatu jiru. Sababa makiinaa sanaati malee ijoolleen sun daandii sana wal dhaalu miti. Daandii nuyi kutaa ja'atti nuufi akka nu karaa sana baru nu shaakalchisiisu nu fuudhanii baanii moobiliitii kan jedhamu jira waayit keeni qabatamee jechuudha. Ijoolleen sun shaakaltee hin beetti. Karaa safara mana isaaniillee masmara meeqaffaarra galuu qabna yookaan sarara meeqaffaarra gallee jiraachuu qabna hin beeku. Garuu kan jaratti yeroo heddaa ijoollee kanatti gufuu ta'u maalidhaa? Makiinaa adda addaa daandii irra taa'u daandii caccabaan jiraachuudha malee rakkoon biraan jiru jechuudha. Makiinaa garaagaraa karaarra dhaabuudha malee konkolaataa adda addaa karaa numaan jedhu bakka bakka immoo kan caccabee jirus jira. Waayit keeni sanaa ilaalanii deemuu jechuudha. Garuu yeroo baay'ee iyyannee irra akka nuuf sirratuuf furmaata garuu hin arganne. Akkuma warra kaanii yoo qarshii 30 ta'e 30 kaffallee deemnu 20 yoo ta'e 20 kaffallee deemnu tokko tokko immoo musliimni jiramtii kan garaa laafu tokko tokko ayatiin kaffaliin jedhee karaa nutti agarsiisee kan qabee deemee nu kaffal tokko tokko jira. Parsantii 500 dhabamu. Kan immoo akkasumas immoo osoo beekottu karaan sitti agarsiisee qabee deemee ijoollee karaarraa gatee moobaayilii garaagaraa harkaa fudhatee deektaafoonii kan meeshaa barnootaa kan jedhamu jira kan saamullee jira. Wanta akkasii jira ammayyuu waan nu deemnee ijoolleen hojii harkaa baratan tokko jira bakka itti barannu keenteerii bakka namu sanatti osoo deemanuu Zeenabaaf hirkaa jarroof hin beekanu qorichaamtu kan fakkaata ijoollee lama hirkaa tachii gurguddaa kan jarri qaba ittiin dhaggeeffatan barnoota hirkaa fudhatamee jira jechuudha.
Kanaafuu waan akkasii mudannoo akkasiifaa jira sabbataa keessa. Barnootaaf deemaaru ijoolleen kun sobee karaan sitti agarsiisa jedhan kun amma ijoolleen hedduu jira mudannoo akkasii kan qaban. Dhuguma se'anii mana jaraa bukkee safara itti ijoolleen dhugaadha se'anii nama gaariidha se'anii gaafatti mana isaanii bukkee ga'ee jedhu inni sadafee harkaa deebi'aa ijoolleen obbarti fa'i yookaan wallaalanii namoota akkasii fa'i kan immoo lakkoo narbii qabdu fa'aa jirti as keessaa mucayyoo akkas godhan faallee jirti. Si'a meeqarra deddeebiidhaan utuu manuma amantaa kanaa galaa jirtu mana keessatti agarsiisa dhee dhuguma itti fakkaatee duukaa deemtee silkii hirkaa fudhatanii biraa deebi'an. Mudannoo akkasii baay'achaa jira yeroo ammaa. Yeroo keenyaallee waan akkasii nuun quunnamne. Qaroo dhabeeyyii waan baay'ateef ta'ee beeku malee ani hawaasa naannoo kanaa amma ta'e nan komadhan. Musliima ta'uu dhiisus tarii tokko kan lolu jiraachuu danda'a rakkoo addaa namni hunduu rakkoo amalaaf curisaa barnoonni jedhamu wayii jira isa qabaachuu danda'a. Sana fudhatanii sababa namni tokko lolee barataan qaroo dhabeeyyii hunduu lola jedhanii yoo ilaalan sun sirrii miti. Maaliif barataan qaroo dhabeeyyii hundi lolu garuu lakkoo amalaa kan qaban loluu danda'u. Yoo gaaf tokko namni tokko dabaatti yaade waanuma namni hunditti yaade nama sanatti fakkaachuu danda'a. Maaliif akka ta'e hin beeku kan hin jira irratti rakkoo al tokko jira natti ulfaata waa'een isaanii kan hin jedhu mana kiraa illee gizee deemanii ijoolleen kun barbaadan keessatti kan nutti kireessuu illee hin feene jiraachuu mala. Musliima ta'uu kiristaanota ta'u jiru. Maaliif akka ta'e garuu yaadni isaanii naan gala. Hawaasni as keessatti guddannee anamma daa'ima xiqqoo ta'e tan dhufe garuu sumattan guddadhee darajaa ammaarra jira. Garuu kan amma ammaatti qaroo dhabeeyyii qoollifatu jira hawaasas keessaa. Kan immoo qaroo dhabeeyyii qaama kooti jedhee ofitti qabee wajjin jiraatus jira. Kan gibbisaa qaroo dhabeeyyii nama biraadhaaf hin kireessines jira. Kan immoo gonkumaa qaroo dhabeeyyii jaa hin argu nuun jedhullee jira jechuudha. Sababa soo barbaannu boonyu gufuu meeqa anuu xiqqoo kan hin argu kun iyyuu jechuudha. Mudannoo cimaa qaba waan akkasii irratti deemnee barbaannaa isa ija qabutti nagarsiisa jireedhaan. Anas ija hin qabneen garuu manni kiraa hin jiru naan jedha ture. Garuu maan goonee obsumaan barbaaddannee maal goonaa safara akkasii nu didan jenneetuma himannu jaartii wayii ammallee dhukkubsattee ciisti gibbiin see qaroo dhabeeyyii malee hin kireessu namni nutti himnaa deemnee anneesee biraafaa kan kireeffataa ture jira. Ammallee immoo manni kiraa yoo warra biraatti birrii xiqqaan kireessan kan keenya immoo ol ka'a. Garuu birrii ijoolleen keenya immoo argattu immoo birrii 800 duwwaadha mana barumsaa keessaa. Dabalata umaa hin qabannu jechuudha. Kun waan akkasiifaatu baay'ee nu mudata jechuudha as keessatti. Angaruu amma tokko alhamdulillah umaan jiru ammas gaariirra jira. Galanni rabbii fagoo. Ijoolleen keenya gaa kan maatiin asitti fidee gatellee jira. Kan maatiin immoo lakkii ijoollee kana hin fudhatu ganna jedhee barbaadee fudhatutu jira. Warri maatiin barbaadu suni amma ta'e maatii maallaqa xiqqoo 300 taatu 200 taatus waan qaburraan ergaa. Kan gonkumaa immoo maatiin uumaa tokkollee hin ergineef 800 beela'ee mana kiraayii qofa argatee firfaarii iddoo biraadhaa nyaatee jiraatutu jira. Rakkoo meeqatu jira jechuudha. Kanaaf Oromiyaa guutuu hunda keessaa dhufan. Tu amma gaafatte Oromiyaa hundarra jiru. Oromiyaa amma Harargeen kallattii afurmoo meeqa qabanitti fakkaata. Kallattii lama qabamti. Harargeen ba'aan jira, Harargeen lixaas jira. Gujiin jira, Booranni jira, Arsiin jira, Wallaggaan jira, Jimmaan jira, Iluu Abbaa Boor jira. Biyyuma Oromiyaa guutuurraa dhufanii jechuudha. Gizee duraa hunkaan sabaaf sallammii hunda dhufa ture. Amma garuu Oromiyaa guutuudha. Kan fudhatu malee sabaaf sallammiin fudhatu. Duraa garuu bara kooti sabaaf sallammii barachaa ture. Amma garuu Oromiyaa naannoo Oromiyaatti argama waan ta'eef ijoolleen Oromiyaa guutuurraa dhufanii hundi isaanii utoo eessaa dhufte jettanii qorataniiti Oromiyaarraa guutuurraa kan dhufanii guyyaa 2 bulee kan dhufee jira guyyaa 3 bulee kan dhufee jira jechuudha. Sana eentu fida inni jootu fidaa jechuudha. Manneen barnoota akkasii jira jedhee yaafatee fida ijoollee kana. Erga fidee booddee maatiin kan hin laalle jira. Maatiin humtuu kan immoo xiqqoo see qabee ilaalus immoo har'a namni 800 dhiisaati ani isaa oolan nyaadhama 4,000 waliin argadha. Garuu 4,000 argadhee barsiistuu ta'ee 4,000 argadhee ani barnoota lammummaa nan barsiisaa, safuu nan barsiisaa, hawaasas nan barsiisaa, gadaas. Warra qaroo qaban hin barsiisan. Jarumaan barsiisaa isuma keessatti anayyuu nan ga'u. Jarri kun maalli isaanii ijoolleen keenya kun ittiin jiraatan rabbitu beeka baay'ee ulfaataadha. Inni kaan nyaatee jiraata, inni kaan nyaatee hin jiraatu. Beelaanillee kan kufanii kan nuquun nama nafitu jira. Waanuma saamunaa ittiin bitatan dhabaniifa kan uffata fudhatu xureessanii maal taate baluu yoo jedhu eessaa fiddiree akkas taate kunoo barii. Nukkoo abaluu wajjinii nama 5 nama 6 taanee birrii 2,500 jiraan nama na kiraay. Jarri immoo nama 3 iyyuu 1,500 isa barbaadanii argatanii. Sabbataa keessa immoo dhossuu danda'u malee 2,500 fi 1,500 manni kiraay. Isaa gadi jiru. Sanuu immoo ati hojjetaadha moo barataadha ni qoratu. Barataa yoo ta'e itti kireessuu didu. Hojjetaa yoo ta'e immoo maallaqa cimaa qabu kireeffata malee hojjetaan warri qarshii gadaanaa qabnu barbaannee gara gajjallaarraa kireeffanna malee seentariirraan argannu jechuudha. Barataan kutaa tokko hanga 6 akka 8 dubaatti baranan daa'u kan cime doormiin. Bara kootti kutaa tokko hanga 6 qofan doormii jiraadhe. Amma garuu kutaa tokko hanga 8 mootummaan kan mijeesseef. Kutaa 9 hanga 12 ijoolleen kun alabaati birrii 800 qofa fudhatte.
Jaan 800 duwwaa kennaaf. Isa miti tiraanspoortii gaasumatti baratu tiraanspoortiin keessa hin jiru. Soba dubbachuu maal godhamti waanuma dhugaa dubbanna namni nu amanee dhiiseenu. Saamunaan isuma keessaa nyaanni isuma keessaa manni kiraay isuma keessaa. Mana kiraay kana nama 5 nama 6 taa'u. Manni tokko nama 5 6 taa'u qorra dhabeeyyii kana hin barbaadu. Tokko immoo ijoolleen kun birrii 800 duwwaa nyaatadhee nama 5 6 kireessaaf. Nama 5 6 2,200 kireeffatanii yookaan 500 yookaan 2,500 kireeffataniitiyyuu isheen raafteen wal jiraachisanii inni kaan immoo maal godhu firfaarii kadhatanii kan nyaatantu jira jechuudha. Maaliif ga'uu dide waan ta'eedhaafi jechuudha. Namoota immoo rabbiin warra rabbiif jecha kennu nama hin dhoksinu. Namoonni tokko waggaattis haa ta'u ji'a 5 6 ta'u dhufee riskii wayii kennee deemu jira jechuudha. Tokko ustaaz kan gadi bu'anis jira kan immoo na'ee parsantii 100 keessaa parsantiin 95 kan baqatu ta'uu danda'a. Parsantiin 5 garuu kan itti dhiyaatu ta'uu danda'a ijoollee kanatti. Ijoollee qara dhabeeyyii kanatti jechuudha. Nummoo isa inni kaan warra ija hin qabne jedhee kan fudhatu jira. Warri kaan jaamaan jedhamu garuu ijoollee qara dhabeeyyii yookaan ijoollee rakkoo arguu hin dandeenye jedhama jechuudha. Sana hundatti naarru kofallee ishi baqqaannee karaa yoo ceesan ishee kan ceenu jira. Sababa ijoolleen garuu nama tokkoof ce'uuf hin diddi. Yaadatu amma hawaasa keessatti yaada akka isiniif kaa'uu danda'a. Sababa inni ce'uu didee maaliifi sin ceesisa jedhee fuudhee deemee haqee maallaqa seenni illee qabatee jiru yookaan harkaa fudhata yookaan moobaayilii sana harkaa fudhatee deemata yookaan meeshaa barnootaa isaan ittiin waraabbatan ittiin barreessan harkaa fuudhee badata. Kanatu waan quunnameef ijoolleen kun yoo namni isaan qabe jedhe baay'ee aaru narraa siqi jedhuuni jechuudha. Maaliif mudannoo kana qabu waan ta'eedhaaf. Hawaasni irra caalaan maanni ijoollee qara dhabeeyyii kan qollifatutu jira. Inni kaan garuu hin qollifatu kan itti dhiyaate immoo itti siqee ijoollee kanatti kotta akkas miti ana baluudha sin beeka barnan beektu safara akkasitti yoo inni jedhe ishi baqqaa dhiifamadhanii duukaa bu'anii deemu jechuudha. Waan akkasiitu jira. Kanaafiyyuu hawaasni nu gargaaruudhaaf kan fedhus jira. Nummoo kan nu atuutu baay'ata waan ta'eef ijoolleen kun hawaasa sana qollifachuu barbaaduun siniin jechuu barbaade. Yoo dandeettii qabaate namni sagantaa kana dhaggeeffataa jiraatu obbolaa koo jiran kana kan amma koollee nyaatanii hin bulletu jira waan ta'eef amma danda'ani na gargaaranuun jedha. Yoo ammoo maallaqaan hin danda'u jedhe wallaahi hadiisa rabbiidhaan dhufe hadiisaan sinitti himuu dhufe dhanii ustaazonni bebbeekamoon jiru miti. Har'a ustaazii hedduu dhufe inni eegganne nuuf hin dhufne garuu osoo dhufanii hadiisa isaanii achitti man sana maal rakkoo qaba. Qaamiidhamaa kana bukkeessu dhufanii osoo dubbatanii tarii mucaa keenya sana yaada dogongoraan nu dabarse ta'a yoo dhagaan ta'e maaliif nurra aafani. Akka dhufanii nu hadiisa nutti himan maallaqa qofa miti nu kan barbaannu. Maaliif asirratti nafnu waan ta'eef boraa kiraa keenya hin beekama waan ta'eef otoo dhufanii du'aa hinuu godhanillee. Nan barbaada maaliif boossi mucayyoon kun yoo jettan immoo baay'ee natti dhagahama obbolaa koo kana. Haalli jireenya isaanii baay'ee ulfaataadha. Ani sobaan miti namni kamtuu dhufee dhuguma qabatamaan ijoolleen kun kanaa jedhee dhufee ilaaluuf. Kanumaan jechuu barbaada. Galatoomaa jeezaa kallaa. Maqaan kan koo kan duraa Zeenabaa Nagaashin jedhama ture. Amma immoo Liinaa Nagaashii. Kan hin qayyaradheef maqaan kan koonni kan abbaan kan koonaa baasee Liinaa Nagaashi. Kana akkaawwan kan koonatti na waamtu immoo Zeenabaa Nagaashi. Kanaaf hin qayyaradhee. An kan bakki itti dhaladhe godina Jimmaa aanaa Gommaa ganda kiiloolee Qirqir. Kan inni itti bara 2009 dhufee asitti ga'ee bara 2009 kaasee immoo asuma hin jira jechuudha. Asumatti barataara. Mana barumsaa qaroo dhabeeyyii fedhii addaatti jechuudha. Quraana qaraan jira alhamdulillah ammallee. Dura gizeen biyya jiru quraanni bireelii waan hin jirree fi sammuudhuma kootiin hamma danda'e madrasaa dhaqee ijoollee suma kootii wajjiniin quraana qaraan ture jechuudha. Anaatiif abbaan koo nan guddifne akkoo koo na guddisee akkoon koo immoo ilma sii bira waan jirtuuf ijoollee ilma sii sanaa wajjin dhaqeetan arguu waan hin dandeenyeef quraanaaf hawwiin qaba. Waan hawwii qabuuf immoo quraan akkuma ta'etti waliin makeetan qaraa ture jechuudha. Alhamdulillah amma immoo bireeliidhaan hin qaraara. Sharxii salaataa wanni nu rakkisu hin jira. Ibaadaa irratti wanti nama rakkisu hin jira. Garuu alhamdulillah ani xiqqummaa kiyyarraa kaasee akkoo koo birattan guddadhe akkoon koo illee nama waa'ee ibaadaa rabbii kana beeku eessummaan koo illee akkasii waan ta'eef ani as eegiin dhufee ijoollee asii kan ijoollee sabbataatti mana barumsaa sabbataa kana keessa jiranu warra wanna akka wadu'aa rakkisee sharxiin salaataa rakkisee jedhee hamman beekurraa hamma akkan koo na barsiiste hamma eessummaan koo na barsiisanirraa ijoollee kanaaf dabarsaan ture homaa alhamdulillah ammayyuu kan sharxii salaataa akkatti ibaadaa rabbii kana godhanu kan hin beekne addisoonni nutti ni dhufu gaafa isaan nutti dhufanu fudhannee gara quraanaa deemnee
kan rabbiif jecha immoo nu qaraa isaa jiranus ni jiru. Isaanillee sharxii ibaadaa kana nu barsiisu. Asuma jiru sabbataa ta'ee kenterii jiru. Isaan sun Ustaaz Muniiraa jedhamu fi rabbiif jecha dhufanii nu qaraa'isu. Dubartiidha. Dubartiidha. Nama baay'ee qaraa'aniidha. Isaan sun ijoollee qaroo dhabeeyyii kana rabbiif jecha walitti qabaniiti. Sharxii salaataa, du'aa ganamaa galgala godhatanu haala hundayyuu nu barsiisu jechuudha. Alhamdulillah. Mana barumsaa adeemnu mana barumsaa kaafnu mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa eessatti baratteeti? Mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa ani kutaa tokko kaasee mana barumsaa qaroo dhabeeyyii magaalaa Sabbataa kanatti hin baradhe. Ijoolleen maal barattu? Bara 2009 dhufeen. Dhuftee asuma kaaftee hamma sadarkaa maalirra jirti? Amma alhamdulillah yoo rabbiin jedhee sadarkaa lammaffaarran jira, iskuuliin jira jechuudha. Yeroo barumsa barattamu kana keessatti wanni garaagaraa siistaan obboleettiiwwan kee hiriyoota kee irratti wanti ga'u maaltu jira? Rakkoon obboleewwan kan irratti ga'u irra caalaa rakkoo shamarran irratti ga'utu jira jechuudha. Shamarran rakkoon isaanii maali? Warra sadarkaa tokkoffaa otoo hin taane irra caalaa kan rakkoo guddaa qabu warra sadarkaa lammaffaati jechuudha. Gufuu barnootaa kan ta'eef jechuudha. Namni barachuu fi uffachuun barbaachisaadha. Nyaachuun barbaachisaadha. Dhuguun barbaachisaadha. Manni jireenyaa barbaachisaadha. Amma warri sadarkaa lammaffaa kuni gaafa abbaa fi haadha keenyarraa baanee dhufnu abbaa fi haati keenya akkuma waan baqqaa fidanii mootummaatti nu kennan waan ta'eef akka waan mootummaan guutuutti nu gargaaree nu barsiisee ammallee nu barsiisaa irraa xiqqaatu malee akka waan heddee guddaadhaan nu ga'e yookaan immoo nyaataa dhugaatii keenya kana guutuu isaa nu godheetti yaadu jechuudha. Garuu shamarran birrii 800 fudhattee birrii 800tiin shamarran qulqullina baay'ee barbaaddi akka dhiiraa miti. Kun immoo hanqina guddaanuu ta'ee yookaan shamarran kan nyaataan immoo nyaata waan nyaattu dhabdee waan uffattu dhabdee barumsa kanarraa haftu ni jirti jechuudha. Kan haftee biyya galtullee ni jirti. Kun immoo gufuu shamarraniiti. Qulqullinni shamarraniif hin barbaachisaa. Inni kun immootu birriin 800 kun nuti mana kiraa nama 5 taane birrii 2000 hanga 2500 gadaanaa isaa kan manni fincaanii isaa qulqullina hin qabne kan manni irratti ijaaramee hin jiraanne gadaanaa mana yoo xiqqaa yoo inneedhe 1500 kan nuti kireeffannee jiraannu jechuudha. Isa yoo nama 5 taane sababa birrii 800 fudhannuuf jechuudha. Kuni gufuu barnoota keenyaa isa guddaa barnoota keenya irratti kaayyoo waldaa keenyaa tokkummaadha. Waldaan keenya sababni tokkummaadha jedhameefis duraan bara 2013 duratti waldaan keenya baay'ee ummata waliin beene turre jechuudha. Qaama miidhamumti musliimaa kan sabbataa keessa jiraatu garaa walitti dhufne waliin beenu turre. Garuu amma wanti nu hundoofnee fi tokko taanee diinii rabbii barannee bakka guddaa ga'uuf karaa barnoota idileetiin silaa faffacaanus barataa irraa kan irra miidhaa nuti ta'aa ture waa'ee diinii rabbii kana. Hadha namni waldaa qaamaa miidhamtoota musliimaa magaalaa sabbataa kana arge waan danda'u nu bira dhaabachuu danda'a. Waan rabbiin isaa laaffiserraa tokkoon hadiisas ta'u qura'aanas ta'u deebi'ee waan nyaataa dhugaatiis ta'u maaliif jennaan mindaa keenya dura dubbanneerra waan nu kennamte ittiin barannu dubbanneerras waan ta'eef akka nu gargaaranii haala nu mijeessanii gufuu nu duraa kaasanii boru akka ummata jijjiirru nus ummata nu boodaa akka jijjiirru waldaan kun immoo hundeedhaan dhaabatee hadiisaaf qura'aana irratti kan xiyyeeffatedha. Ibaadaa rabbii irratti kan xiyyeeffatedha waan ta'eef namni islaama ta'ee rabbiin harka isaa keessa waa kaa'ee qabu harka isaa keessaa waan qabullee yoo nu hidhate yaada isaarraa waan rabbiin isa barsiisellee yoo nuuf laate nutiif hunduu nuuf kennaadha. Hawaasni musliimaa deeggarsa nu deeggara nuun jedhaan yaadaanis waan hundaanu. Ani Hamilton TV akkuma jedhame haamilee ummataati. Haamilee ummataarra darbee qaamaa miidhamaanas jiraa jedhee as dhufee nu laalee yaada keenyaaf rakkoo keenya nu hubatee ka'ee deebi'ee immoo miidiyaa isaa nuuf fidee rakkoo keenya ammallee addunyaa irratti nuuf ibsuuf
nu gaafachuu isaatiif ammallee amiltan aamilee uummataati ammallee jajjabaadhaa akkasumas miidiyaan biraallee akka keessan kanatti dhufanii nu ilaalanu nus isaan jaallannaa rabbiin keenyallee isaaniin nuuf haa jaallatuun jedhaan.